Bakki ana barumsi naaf hin ta'u, barumsa irraa carraa hin qabu, ani barataa cimaa ta'uun waan hin yaadamneedha jechuun afaan guuttatanii kan dubbatan namoota baay'eetu jira. Maaf hin taane eenyumtuu garaadha keessatti qubee fi lakkoofsa kan baratee ba'e hin jiru. Garaagarummaan keenya erga dhalanne barnoota gaarii akka argannuuf haala maatiin keenya nuuf mijeessuudha. Isaan dura garuu carraaqqii nuti ofiif keenyaaf taasisnu baay'ee murteessaadha. Barataan tokko barataa cimaa ta'uuf wanti inni sirreessuu qabu baay'een jiraachuu danda'a. Viidiyoo kanaan barattoonni baay'een kan ittiin rakkatan osoo dubbistanuu kan isiniif galuu didee fi qabxii keessan ol kaasuuf kan isin gargaaru yaadota 4 isiniif qooduuf dhufeera. By the way, barattoonni ciccimoon amala walisaaf fakkeessuu qabu. Har'a amaloota walisaaf fakkeessu sana ilaalla. Kanaaf viidiyoo dhumaatti dhaggeeffachuun dagatinaa haa eegallu. Inni tokkoffaan of amansiisuudha. Mee ilaalaa, barattoota baay'ee yeroo gaafattan barumsa akka mana hidhaatti ilaalu. Barataan kun osoo barumsa akka diinatti ilaalu akkamittiin kitaaba dubbisa. Dubbisullee ofirraa baasa waan dubbisuuf haga hubachuu qabu ni hubata jedhee yaadu. Barattoonni ciccimoon garuu barachuu isaaniitti tasuma of ittiin gaddan. Yeroo dubbisanis injooyi gochaa itti gammadaa dubbisu. Garaagarummaa nuffaa yookaan of jibbaa dubbisuu fi injooyi gochaa dubbisuu gidduu jiru yeroo adda baafattan saabjektii kamiyyuu injooyi gochaa itti gammadaa ittiin bohaaraa dubbistu. Tarii yoo koorsii isiniif hin malle barachaa jirtanillee koorsii sana barachuun keessan haga dirqama ta'ee jirutti of amansiisuun dubbisuu qofa falli jiru. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii yeroo seentan barataa naachuraalii taatanii koorsiiwwan barattoonni sooshaali baratan kanneen akka histirii fi ji'oogiraafii ni baratu. Yeroo kanaan barataa naachuraalitti kana barachuu hin qabuun fala hin ta'u. Falli jiru of amansiisuun itti seenuu qofa. Yoo of amansiistan immoo wanti kamiyyuu salphaadha. Barumsa yookaan koorsii tokko barachuuf erga of amansiistanii booda haala kamiinan dubbisa yookaan qo'adha kan jedhudha. Kanaaf immoo tooftaa qo'annaa sammuu keessan waliin wal simaxuun qo'achuudha. Kana jechuun dubbisuu waan qabdaniif halkanii guyyaa dubbisuun dura amala sammuu keessanii beekuun abshaalummaadha. Fakkeenyaaf barattoonni tokko yeroo hiriyoota isaanii waliin qo'atan sirriitti galaaf. Tokko immoo YouTube irraa viidiyoo ilaaluu jaalatu. Kanneen biroo immoo barsiisa yeroo barsiisu kilaasitti sirriitti galaaf. Kana gochuun keessan waan addaaf miti. Barsiisa yeroo isin barsiisu yoo isiniif gale yookaan viidiyoo YouTube irraa yeroo ilaaltan konseptii isaanii hubattu. Yeroo sana manatti galtanii yeroo dubbisuuf jettan salphumatti hubachuu dandeessu. Erga isa kana adda baafattanii booda gara tooftaa qo'annaatti ceetu. Cimanii qo'achuun dura tooftaa qo'annaa smaartii ta'e beekuun baay'ee isin barbaachisa. Tooftaaleen qo'annaa baay'eetu jira. YouTube yookaan Google irraa sarchi gochuun kan na fayyada jettanii yaaddanitti fayyadamuu dandeessu. Hanga kan isiniif ta'u argattanitti jijjiirtanii yaaluudha. Fakkeenyaaf tooftaa qo'annaan itti fayyadamu viidiyoo kana dura isiniif hojjedheen ture. Yoo feetan isa kana ilaaluu dandeessu. Amma of amansiistaniirtu. Tooftaa qo'annaa sammuu keessan waliin wal simatus argattaniirtu. Kan itti aanu immoo yeroo akkamiin qo'adha kan jedhudha. Asirratti isaanis wanta baay'ee jechuu danda'a. Akka kootti garuu yeroo sammuun keessan dubbisa barbaadu adda baafachuun yeroo sana humna qabdanii fayyadamuun onni irraa dubbisa. Fakkeenyaaf barattoonni tokko halkan ka'anii dubbisu. Tokko immoo gara barii dubbisuu filatu. Gariin immoo halkan ka'anii dubbisuurra guyyaa yoo dubbisan sirriitti hubatu. Sanaan ala kitaaba irratti muguun miila bishaan keessa kaa'uun fedhii malee dubbisuun hagas mara gatii qabanatti fakkaatu. Sammuu keessan dhiphisaa dubbisuun eenyu fayyaduuf yeroo dubbisuu qabdan injooyi gochaa onni irraa dubbisa malee of jibbaa of dhiphisaa dubbisuu waan qabdaniif kufan dubbisina. Dhuma irratti erga dubbistanii xumurtanii booda gaafii garaagaraa hojjechuun hagam akka hubattan of madaala. Fakkeenyaaf baayoloojii yookaan ji'oogiraafii yuunit 1 yoo dubbistan achi keessa gaafii jenereet akkasiniif godhu AI gaafachuu dandeessu. Yoo feetan dhugaaf soba barreessii ibsii firoomsii yookaan filannoo gosa gaafii barbaadan kamiyyuu argachuu dandeessu. Sanaaf immoo haala kamiin gaafanna AI kamturra bareeda kan jedhuuf viidiyoo torbee darbe isiniif hojjedheen ture. Isa sana ilaaluu dandeessu. Kanaaf qabxiilee kana afran seeran hojiirra oolchuun qabxii keessan ol kaasuu fi dandeettii keessan guddifachuu dandeessu. Viidiyoon har'aaf qabadhe kana fakkaata. Yoo si fayyade laayik gochuun dagatinaa. Akkasumas viidiyoowwan akkanaa barumsaaf isin gargaaran yeroo hunda argachuuf sabskiraayib gochuun maatii ta'a. Yaada yookaan osoo kanarratti viidiyoo nuuf hojjette kan jette yoo jiraates koomantii naaf godha. Sagantaa biraa hagan qabadhee dhufutti yeroo gaarii.